Dr. Lamuu Golaasaa gaaffii keenyaaf deebii kennuuf dhiyaachuu keessaniin maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa. Baay'ee galatoomu jaalladhatillee naaf yeroo keessa. Kan inni gara biyya kanaa dhufe American Society of Tropical Medicine and Hygiene kan jedhamu konferensii guddaa gaggeeffamaa jira. Irratti qorannoon biyya Itoophiyaa keessa gaggeessaa jiru ilaalchisee akka inni haasaa godhu kan affeeramee gara biyya kanaa dhufe. Mata duree isin irratti dhiyeessitan maal ka jedhu? Malaria diagnostics and the current challenges related to HRP2 gene deletion kan jedhamudha. Maal jechuudha? Afaan Oromoo. Jechuun afaan Oromootti waa jijjiiramu akkaataan qorannoo dhukkuba busaa kun maal fakkaata? Dhibeen busaa kun immoo dhiyeenya kana keessa of jijjiiraa dhuftee rakkina uumaa jirti sun biyya Itoophiyaa keessa maal fakkaata kan jedhudha. Baatii kam keessa busaan kan hammaatu? Dhukkubni busaa beellama qaba. Akkuma waliigalaatti biyya Itoophiyaa keessa fulbaana kaaseeti ji'oota September, October, November, December kana keessa waggaa waggaan busaan akka dhufu uummanni Itoophiyaa illee beekaa qaamni Federal Minister of Healthiin riijinoota garaagaraa illee hin beeku. Kanaaf yeroo hunduma qophaa'anii ma eeggatu jechuudha ji'oo kana keessa akka dhufu waan beekamuuf. Egaa nam tokko dhukkuba busaan qabamuusaa fi qorannoon gaggeeffamuu qaba. Ilaalamuu qabaa dhiigisaa kan fakkaatanii attamidha sadarkaan ittiin nama dhukkubsatee dhufee qabamuuf dhabasaa ilaaluu irratti wanti jiru. Egaa busaa kana egaa busaan dhukkubni busaa kun beekamee wanti ittiin qoratamaa jiru maayikirooskooppii kan jedhudhaan kun immoo waggaa baay'ee kan turedha. Ittaanee dhiyeenya almost kunis waggaa baay'ee tureera rapid diagnostic test kan jedhamu kana lamaaniin qoratama. Nam tokko yoonni qaamni isaa howwee of shakkee busaa sakattaamuun barbaada waa jedhamu akkuma waliigalaatti maayikirooskooppiidhaan mirkanaa'uu qaba jireenyi busaa dhiiga nama kompleenii godhe kana keessatti jechuudha. Yoo maayikirooskooppiin kun dhiiga isaa keessatti dhukkuba busaa argee qoranniin kennamaa fi yoommoo namni dhiiga isaa ilaalee anoo dhiiga isaa keessatti arguu hin dandeenye maayikirooskooppiidhaan yoo jedhe nama of shakkee dhufe sanaaf qoricha hin kenninu jechuudha. Egaa carraan dogoggora hojjechuun jiraata? Maayikirooskooppii jechuun kun highly subjectiveedha. Nama maayikirooskooppii sanatti fayyadamu irratti hundaa'a jechuudha. Ammam beekumsa gahaa qabaa kan jedhu sanaaf waan hundaa'uu fi isarratti hundaa'a beekumsa ijoollee sana hojjetan irratti hundaa'a jechuudha. Akkuma waliigalaa kanaaf carraan nam tokko dhuguma dhibee busaa qabatee dhufee utuu sirriitti hin argiin gara mana isaatti deebi'u baay'inaan jira jechuudha biyya kana keessa. Egaa haala akkasiin immoo baramin deebi'a taanaan naannootti deebi'u sanatti carraan bookeedhaan hiddamuu yoo jiraate kabiraatti dabarsuun hin dhufaa jechuudha. Exactly. Kana jechuudha ishuun guddaan namoota of shakkanii dhufan sana ammam warra qabaman tantaniittudha dhukkubni kennamaaf ammam immoo warra hin qabatamiin immoo lakki isin nagaadhe ammam deebisna kan jedhu kun baay'ee murteessaadha jechuudha. Yoo fakkeenyaaf yeroo baay'ee nama baay'ee utuu qabanii arguu dadhabnee qoricha busaan kenniin gara mana isaaniitti deebisne jarri kun maatii isaaniif ollaa isaaniif ganda isaanii sanatti dhukkuba busaa akka babal'atu hin godhu jechuudha. Bookeen busaa dhuftee jaroota nu hin qabdan jennee deebisne kana yoo dhuftee ciniinte uummata isaanii keessa hin daddabarsinaa jechuudha. Kanaaf meeshaa nuti nama ittiin sakattaanee dhibee busaa jiraaf hin jiruu isaa mirkaneessu kuni very key jechuudha. Dhimma control busaa kana wajjin wal qabate. Dhimma ijoodha. Dhimma ijoodha jechuudha. Exactly. Fakkeenyaaf kan immoo rapid test jedhamu jira busaadhaaf. Isa hin gargaaramtu. Egaa akka seera Federal Minister of Health yoo bakka maayikirooskooppiin hin jirre ta'e rapid diagnostic testiitti ilaalamuu qaba nam tokko. Maaliif
gold standard kan jedhamee dhukkubni busaa nama keessa jiraachuun number 1 microscopiin ilaalama. Bakka microscopiin hin jirre garuu optionii filmaata lamaa kan ta'e rapid diagnostic test kan jennu kanadha jechuudha. Innis akkasuma haga ta'e tokkoon argaa leveliin itti arguu hin dandeenyes jira jechuudha ammas. Ani dhimma kana lamaa irratti kan ani yeroo baay'ee argee namoonnitu busaa qabanii gara mana isaaniitti qoricha fudhatiin deebi waan ta'eef kun immoo atattamanuu busaa dhabamsiisuuf goonuu irratti gahee guddaa akka qabudha kan inni argaa jiru jechuudha. Egaa isin waa'ee dhukkuba busaa irratti qorannaa yeroo dheeraa nama gootanidha. Maa inni gosa isaa jechuun bookee kana gosa isaa adda adda baasuudhaa fi maaliin qorannaa gaggeessitu jechuun koo waan akka DNA hojjettu moo maalidha? Gamma waan microscopiin tun argiin deebisaa rapid diagnostic testiin arguun deebisaa kan hin jedhe maalirratti hundaa'anii warra microscopiin yookaan rapid diagnostic test jedhu kana lakkiin qabdan jedhamee deebisame sana dhiiga isaanii fuune DNA isaanii gaafa laallu namoonni kun baay'inni isaanii utuu dhibee busaa qaama isaanii keessa jiru arguu dadhabuu keenyaan qoricha tuun kenniiniif deebinee jechuudha. Gara mana isaaniitti akka isaan deebi'an goone jechuudha. Kun DNA mirmaraan DNA immoo akkuma beekamu biyya Afrikaa kana keessa rakkina loojistikii wajji qabatee gatiinsaa ol aanaa waan ta'eef isa sanatti fayyadamaa hin jirru jechuudha. Yoo guddanne gara fuulduraatti yoo microscopiin dhiiga keessaa arguu dadhabe rapid diagnostic testing kun arguu dadhabe isa dhumaa utuu nama gara mana isaaniitti hin deebisiini PCR-dhaan yookaan DNA sana testii goone yoo goone sirriima dhibee busaa kanaa aga barbaadame gad qabuu hin dandeenye jechuudha. Fakkeenyaaf bookeen biinniin busaa namatti fiddu kun biyyoota gara biyyootaatti yookiin naannootti adda adda moo wal fakkaataadha? Bookeen busaa akkuma jirtu gosa garagaraadha. Kan Itoophiyaa keessatti busaa dabarsituuf kan biyyoota Afrikaa garagaraa keessa dabarsan moskiitoo jennu malee gosni isaanii immoo garaagaraa jechuudha. Fakkeenyaaf biyya Itoophiyaa keessa Anopheles arabiensis kan jennu hin dabarsiti. Biyyan biraadhaa immoo species Anopheles ta'e kan biraatti dabarsaa jechuudha. Akka mootummaatti, akka Federal Ministry of Health, akka Region Health Bureau, akka researcherii tokkotti, akka uummata ganda tokkotti concertive effortii barbaada dabala busaaf sababa kan ta'uu danda'u jechuudha. Ammam dhiboofneerra ammam immoo qindoomaan hojjenneerra gubbaarraa kaanee amma gandaatti kan jedhu kanatti yoo akka busaan dabalu godha yoo akka busaan hir'isu godha malee waanuma Anopheles moskiitoon tokko biyya Itoophiyaa keessatti argamteetti jedhamte waan hundiyyuu gara sanatti komee dhiyeessuun keenya xinnoo kun ulfaataa natti fakkaata akka nu baddutti. Bookee busaa kun akkaataan hormaata ishee, akkaataan lafatti argama ishee yeroodhaa gara yerootti of jijjiirti ta'uu mala. Akkuma kana immoo qorannaan gaggeeffamus akkasuma caalaa qaroomatti kan hirkate ta'uu baannaan tarraamtitti bookeetti hojii wal arganii ajjeesan iyyuu dhibuuf waan deemu fakkaatu. Parasaayitii dhukkubni busaasum mataan ishee of jijjiiraa deemti jechuudha. Kan waggaa 100 kana dura mitarraa yoo DNA isaanii ilaalle of jijjiiraa dhufaniiru jechuudha isaan mataan isaanii. Isaan duwwaatu hin ta'in immoo moskiitoo kanas akka isheen of nun ciniinne gochuudhaaf intervention nu goonurraa kaanii isaanis jiraachuu waan qabaniif isaanis of jijjiiruu jechuudha. Amala isaan waggaa 20-30 dura qaban sanarra hin qaban of advance of goone. Isaan ittisuudhaaf sochoonu isaanis jiraachuu waan qabaniif of jijjiiraa dhufuu jechuun wajjin jiraachuudhaaf jechuudha. Akka mootummaatti dhibaa jirra yoo ta'e dhimma biraa ishuu guddaa goonee waa'ee busaa kana hin tuffanne yoo ta'e daran busaan dabalaa deemuun isaa kun shakkii tokko hin qabu. Kan si dhibu yeroo baay'ee busaa kana to'achuudhaaf gargaarsi godhamu yeroo baay'ee horiin dhufu biyya warra busaa hin qabnerraadha. Nu gargaaranii naan riisarchii hojjechaa jirra malee mootiin Afrikaa dhibee busaa kun dhibee Afrikaati. Garuu mootonni Afrikaa yeroo baay'ee baajeta gahee ta'e ramadanii akka qorannoon busaa kun gaggeeffamu to'annoon isaa akka godhamaan jiran jechuudha. Dhibaa jirra jechuudha.
Nan stop persistent commitment kan ta'e qalbii keenya waan an biraatu nawwiin waa'ee dhimma busaa kana dhuguma uummanni kun rakkachaa jira. Dhibeen busaa nama galaafachaa jirti kan jedhu kanarratti xiyyeeffatame utuu asii fachiin jallatiin yoo itti deemne malee busaan nu wajjin turuun ishee waan hafu miti jechuudha. Isheetu nu caalaayyuu advaansii godha. Utuu nu baay'ee of hin jijjiirin isheen immoo of jijjiiraa qophaa'aa nu eegdi jechuudha fuulduraaf illee. Amma walgahii irratti hirmaattan kanarratti busaa addunyaarraa dhabamsiisuuf abdiin jira wanti jedhu dubbatameera. Baay'inaan ka'a. Fakkeenyota ta'anii kan dhiyaataa turan biyyoonni baay'ee hin jiru. Bakka dhabamsiisaa dhufaniiru, xinnaataa dhufaniiru. Waggaa keessatti nama 1,000 faatu argamee, biyya tokko keessaa jechuudha 100 faatu argamee, 50 argameedha manni warri dhiyaate. Isaan sana gaafa dhageenyu nu keessatti illee waan guddaatu uumamaa jira jechuudha. Isaan muuxannoo jara kanaa fudhannee nuullee gara biyya keenyaa kan oofinne akka busaan kun biyya dhabamu gochuudhaaf abdiin guddaa akka jiru addunyaan riisarchoota gaggeessaman keessaa ibsaa jiru jechuudha sana. An fixuuf hin jedha wanti naafee yoon jedhe natti tola jettan qabdu. Busaan fakkeenyaaf COVID waa dhufu sana namni hundinuu xinnaan guddaan mootummaan ofishalsii guddaan engaged ta'anii turan. Isaa dhabamsiisuu fi ittisuu fi waa'een busaa kun immoo waggaa dheeraaf waan wajjin jiraatee fi itti madaqnee irra iyyuudha. Busaa akka dhibeetti ilaalaa hin jirru jechuudha. Mootummaanis akka dhibeetti ilaalaa hin jiru jechuudha. Waan biraa piraayootaayizii godhaa jira malee dhukkuba busaa kana nu wajjin kan jiru nutti madaqee kan jiru kana sababa iyyuma keenyaaf illee kooziidha kan inni hamanaa waan hin jirreef ammallee namni hundinuu gahee isaa taphachuu qaba jechuudha. Inni biyya bulchus inni eegumsa fayyaa keessa hojjetus inni riisarchii gaggeessu kunillee qindaa'anii waan nurraa barbaachisu yoo goone shakkii tokko malee biyyoonni balleessan waan jiraniif isaan adda ta'anii akka hin balleessine eega barree nuus nu dhabamsiin gara fuulduraatti kanaaf namni hundinuu gahee isaa akka ba'udha kananii yaada koo dhaamsuu barbaadu jaallanne. Tole Dooktar Lamuu Golaasaa deebii nuu laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa. Baay'ee galatoomi jaallanne naaf heeruu qabu.